Akkaataa misiraa fi shiroo yookiin shiroo fi misira walitti wajjannu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota Umurazaan Ooroo jirra jirtu amantii kutaan osoo waliin qoodini. Har'a jechuudha viidiyoo meeshaa roobni roobee jennaanini oolmaa kiyya yookiin ammoo laaqana hojjetaa jira. Misiraa fi shiroo walitti hojjechuu fi akkuma sitti argitan kanatti shunkurtii erga irra kaadhee bilchaatee jedhee jechuudha. Inni bilchaatee zayitii itti godha. Yeroo tokko ammoo zayitii dura disti godhee ka'e shunkurtii duubaan itti godha. Garuu yoo shunkurtiin xiqqoo baay'attee aga fireeshan mataa 5-6 taatee ammoo shunkurtii dura bilcheessee ka'e zayitii itti godha. Erga shunkurtiin diimattee jettee zayitii itti godha. Achi booda ammoo yoo shunkurtiin bilchaattee jettee haga shunkurtiin bilchaattu ture booda sanii barbaree itti godha isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa laayik sheer godha. Seenaa viidiyoo yoo laaltanii jettan namni 2,300 ilaalee laayikiin 250 nama jechuun sheemii nama qabsiisa. Nama qaanfachiisa jechuun nama biraa biratti. Maatii 60 jala ka dhiyaatu qabaata. Si'ee viidiyoon 2,300 ilaalama. Laayikiin ammoo hin jiru. Booda sanii haa ta'u itti deebina akkaataa hojii keenyatti. Distii maaliif akka gubbaa xurooftiin aan hin jedhina. Ol jechuun waan qadaadee fi ol kasalli maashaallah wannaa jedha. Ol kamitti maal isiniin jechuun danda'ame. Akka kana distiin keenya zayitiis tahee barbaree ta'e ol fudhatee hurka saniini ol takkaatu. Akkasitti ol danfoon ta'ini socho'a. Gabaabumatti afaan Oromootiin isinii hima jedhee beeku wallaahi akkama kana goggodhaa jiru. Hundumaafiyyuu inshaallah khayriima jedha. Haala kanaan jechuudha suugoo keenya sirriitti bilcheessuu qabna. Maal hojjechuu eddaa? Foon hojjechuu edda moo lukkuu hojjechuu edda? Suugoo bilcheessi kanuun jetteefi yoo jettani akka fedha keessaniiti distiin akka hin qabanne kun olaala harkitanii akka hin qabanne distii keenya eeguu qabna. Yoo distiin qabatte yookiin ammoo xiqqoo mallee gubatee jedhee xaa'amni isaa nu jalaa bada jechuudha. Misira hojjechuudha. Foon osoo hin tahini lukkuu odoo hin tahin misira hojjechuu fi kunoo akkuma sitti argitan misira kiyya homaa hin qabu qulqulluudha. Misirri keessaa laalee jechuudha dhiquuf deemaa jira. Bishaan kiyyatti naqadhee misira dhiqadha. Misira akkaataa dhiqannaa akka feetanii fi akka itti beeytanii dhiqattanii garuu ammoo yeroo waxii diimaa hojjetan akkasiin jalaan caccabni sirriitti sukkuumina awwaarri akka irraa ba'u bichaa sirriitti jechuun miicaa isiniin jedha. Itti aansuun ammoo kunuuti suugoon kiyya maashaallah tabaarakallaa nyaadhu naman godhu akkana tahee bilchaatee jira. Kasala yeroo hundaa kasala irratti ani ka hojjedhu. Amma sooqidda kiyyatti godhataa jira. Buleetiin tiyyallee kasaluma irratti achi booda qimamii kiyyatti godhadhee jira. Kasalli dura itti naqe maandajaa guutee na jalaa dhume akkana daaraa ta'ee jira. Amma ammoo itti dabaladhee booddee isanii misira kiyya itti godhaa jira isiniin jedha. Shiroo fi misira walitti hojjetaa jirra. Isinii galaa jira mira jalqaba irratti isinii hime. Akkuma argitan kana erga suugoon kasala maandajaa guutuu fixee geesse booda saniillee itti daballee bifa haarayaan kasala kenna jechuudha. Erga inni o'ee jedhee distii irra kenne misira kennatti goone misirri xiqqoo aanuu bilchaatu yookiin aanuu xabbafamu haa ta'u itti qadaannee 2-3 yoo inni fuuree ukkaamamee jedhe bishaan keenya itti geessina isiniin jedha. Kallattii hedduun dalaguu danda'a namni. Bishaan ammoo ani gallaayaa waan qabuuf yookiin maashina bishaanii waan qabuuf isatti ho'ifadhee isa saniin itti naqadha. Yeroo hedduu harkuuna baratee jira. Kunoo akkuma argitan kasalli sirriitti waan hin qabanneef sirriitti hin ho'ine amma kunoo ho'ee jira maashaallah qabachuuf taati eeguu qabna jechuudha akka hin qabanne. Yoo qabatee jira akkuma isinitti hime xaa'amatu nu jalaa bada kun wal fudhatee bilchaatee jira. Amma bishaan itti geessaa jira. Bishaan haga barbaadan akka maatii keessaniitiin itti naquu dandeettani. Ani akkuma isinii hime alhamdulillah maatiin keenya haga takka jiddu galeessa amma kun danfee jira. Amma jechuudha qullubbii adii maankaa tokko itti godhachuu edda kan bullaayee jedhe dhumarra maaliif itti godhatti qullubbii onaan jettan yoo barbaadan dura itti godhadha akka fooliin isaa keessa naa turuu fi keessa na jalaan bannee fi amma itti godhee kayoo xiqqoo qullubbiin bilchaatee jedhe shiroo kiyya itti godhee shiroo wajjinillee bilchaataa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunoo shiroo qopheeffadhee jira. Viidiyoon idiitiidha. Shiroon kun namootiin barbaadan shiroo bohaaraata barbaree qimamii isiniif qopheessuu danda'a. Bilbilaan na dubbisaan ofiin odoo hin tahin nama isiniif qopheessisiisa. Isinii galee garuu ammoo anarraan qunnamtan nama sanii kunoos akkana jechuudha bareedaa kana isiniif qopheessuu danda'a. Yoo hajamtan maatii keessan sarpiraayiz godhu yoo hajamtan amma birraallee yoo as deemee jedhe namoonni hedduun jechuudha maatiin keessan baadiyaa keessatti jireenya baadiyaatitti kan gabaree qabu jira kan midhaan haamsisa waan adda addaatu jira. Ammoo jalqaba kanarratti qopheeffachuu hin dandeenye jira. Isallee ajajachuuf heloo jedhaa lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 978 1572 WhatsApp Telegiramadhaan na dubbisa. San qofa osoo hin tahin waa'ee meeshaa bakka viidiyoo meeshaa viidiyoo sarpiraayizii adda addaa irratti ammoo lakkoofsa kiyya ni argattani.
lakkoofsi kiyya garuu shiroon nyaanni kenna kuni gara dhumaatti deemaa jira. Isinii galee haa ta'u malee ganaa xiqqoo bilchaata. Erga ol fudhachiifne shiroon kiyya kun ammoo hin gaagulu namatti tolu waliin qabatu jechuudha. Isinii galee shiroon wal qabatu jira waliin qabanne shiroon kuni ataraa fi baaqilaa waan ta'eef waliin qabatu. Garuu osoo baaqilaa qofa tahee hin furdatallee yoo sirriidhaan malee wal nama jalaa qabata. Sila sibiila muuqiin goonu yookiin ammoo tuyyuu sibiila bassoon dhoofnu sibiila argitanii keekiin isaa san waan feetaniin dalagachuu dandeetti sibiila san nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namootiin tokko ammoo distiin jalli gurraatti ananaataatti gurraachachuun isiisun osoo isiin hin gurraachatiin itti nyaadha obboleeyyan kiyyaan ooviin yookiin ammoo istoof irratti hin fayyadamu. Kasala irra fayyadama ibidda irratti illee fayyadama maa jireenya biyya kiyyaatii ana fakoora ashan hayaati isinii galee gammachuu ittiin boona jireenya kiyya kana itti gammadallee ittiin boonu qofa doon ta'in ani gammadee jiraataa jira waan ta'eef distiin gurraatti hin dhiina rakkoon qabu itti deebi'aa hin dhiina kasalli yeroo tokko badaa bita kasala bituu hin beeku dhugaa jirtu isinitti hima yeroo hunda kasala bituu hin beeku kunoo wal fudhataa jira isiniin jedha sirritti yoo inni bilchaatee baqqaa jechuun bilchaachuu isaan beeytanii miti sooqidda keessa laaltanii yoo hanqateetti dabaltanii isinii galaa jira miti yoo hir'ateetti dabalattanii akka isinii ta'ee jechuudha garuu viidiyoon idiitidha malee sirritti bilchaatee turee jira amma ammootuyyuu qimamii boodarraa itti godhaa jira isiniif hojjedha qimamii kanallee barbaannaniin bohaaraata jechuudha achi booda qimamii haga barna barbaachisetti godhadhee achi booda kinoo itti godhachuu hedaa kunooti qimamiin kana yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaatiin na argachuu dandeettanii isiniin jedha waan baay'ee isiniif qopheessuu danda'a isa qofaa miti kadhuma irratti godhatan ka jalqabaa ka jidduutti itti godhatan isinii galee ittoo keessan haaluma salphaa ta'e mi'eessitanii mi'eessituu takka malee jechuudha ittiin gammaduu fi namallee gammachiisuu dandeettanii isiniin jedha. Kanaafi dirqama jechuudha namni hanga takka asitti ammoo kinoodha kinoon kun maajii isa jettanii sanii ka biyya keenyaa bareedaadha akka achiisanii wannaa soodiyoomii mosoo kidda waan adda addaan baay'atu isallee dhumarratti godhee amma yoo jarrillee hanga takka wal fudhatanii bilchaatanii jedhanii irraa dhaamsinee ka irraa buusnee hojii biraatitti tarru hojiin baay'eedha oolman isinii galee waa hedduutuyyuu jira garuu ammootuyyuu awwaan yeroo qabaadhee mana hin teenneef maatii qabaa nyaata godhee lafa kaayee fi deemuu danda'a. Dhiisee fi deemuu danda'a isinii galaa jira miti yookiin laaqanni nu ga'ee laaqana nyaannee manaa ba'uuf jarjaraa jirra akkasitti haga bakka sufraa afanii ammootuyyuu isinii waraabuun hedduu jechuudha anatti beezii waan ta'eef jecha na tursiisaa isiniin jedha isin jaaladha sheer laayik sabskiraayib gochuun seenaa erga xumuramee jedhee ammoo namootiin barbaadan dhadhaa itti godhachuu dandeettanii dhadhaa baqee lafa taa'e jechuudha baay'ee bilchaatee jira koqee isinii galee garuu mandajaan irra dhaame ammallee haadhaamuu malee mandajaan irraan buufne kun argaa jirtanii mija keessan afuttuu akka inni itti bilchaate ijattis namatti tola dandhamatti illee namatti tola hedduu nama gammachiisa kanaaf namni dhadhaa qabdan dhadhaa baqaa keessanii fiddanii amma jechuudha yeroo inni akkana oo'aa xiqqoo kasalli jala hin dhaamne sirriitti isin galee sirri dhaamee hin dhaamne waan kurree irraa buqqisee hafuurri bahee fi dhadhaa itti godhattanii waliin dha'uu dandeettan namootuyyuu dhadhaa dhugaa dubbachuuf dhadhaan na jalaa dhumataa jira irraa hir'isee kanama guddaa qofa godhee ka ijoollee ammoo akkanuma dhiyeessuudha isin taatu maaseta jettan maasetan qabu jireenya misira wajjiin haala kanaanii cinatti ammootuyyuu allichaa kaarotii xiqilgoomanii hojjannee jirra akka jaalattanii fi akka gammaddan abdiin qabaa yeroo hedduu galatooma ulfaadhaa isin jaaladhaa oromoo kiyya guutuu isiniin jedha haa nyaannu haa dhuynu haa nyaannu kun akkana fakkaata.